furdinna hir'isuuf, infekshinii gadaamessaa hir'isuuf, dhukkuba kalee hir'isuuf, bokoka hir'isuuf, rakkoolee mar'imaan keenyaa hir'isuuf waan hedduu jechuudha. San malees borcii garaa keenyaa kan kalee irratti bahe hir'isuuf waan baay'een kan wal qabate viidiyoo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkuma harka fuunaa hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodini. Hordoftoota kiyyaa har'asii waa'ee dhimmi ani fide kuni garuu dhimma hedduuf wal qabata. Qoricha mana keenya keessatti fayyadamnee kallattii tokkoon waan hedduuf kun tajaajila hedduuf nu ooluu danda'a. Tokkoffaa irratti zayituunni borcii keenya nurraa balleessuu fi akkasuma mootuyyuu furdina gar malee nurraa hir'isuuf nu gargaarti. Lammaffaa irratti jechuudha yoo karaa amma isinitti mul'ise kanaan dhugdanii lammaffaa irratti hedduu jechuu qaama keenya laaffisuu fi qaama keenya diriirsuu akkasuma bareechisuuf gahee guddaa qabdi. Itti aansee jechuudha warroonni coggaarraa qabdan osoo loomii ittiin dabalina zayituuna qofa ganama garaa qollayyoo dhuudan faayidaa guddaa qabdi. Coggaarrallee hin fayyifti, borcidee isinirraa fixxi, san malees jechuudha isin bareechistis jismillee isinii laaffifti. Isin gaheenis viitaaminiidha. Rifeensallee dheeressuu fi laaffisuufillee baay'ee nu gargaarti. Haala kanaan jechuudha warroonni dhukkuba sababa garagaraa himattan loomii odoo itti makin loomii warra borcii qabuu fi warra furdina gar malee qabu qofatu itti makuu qaba. Warri coggaarraa qabdan akkasuma mootuyyuu warri gara gogiinsa qabdan akka dur isinitti himisanittis fayyadamuu dandeettanii coggaarraa hin qabaanne haala kanaan fayyadamuu dandeettanii. Itti aansee jechuudha warroonni furdina gar malee qabdanii inni kun yeroo hedduu hin dubbadha kal tuffaahaa isiniin jedha. Inni kun aappilii irraa kan qammamamee jechuudha akka bishaanititti juusii osoo hin tahini waan biraa ka qomxaaxee wayii jalaa baasanii. Inni kun jechuudha faayidaan isaa faayidaa guddaadha. Namoonni kaleen dhukkubanii kana fayyadamuu qaban jechuudha. Kaleenu osoo dhukkubuu baatanii namni dhaabbata yeroo baay'ee dhaabatu yeroo baay'ee taa'u sababa kaleetiin waan saaxilamuuf jecha dhibee kaleetiin isa kana ganama bishaanitti burcuqqoo tokko dabalee maankaa tokkotti qicee jechuudha fayyadamuu danda'a. Akkasuma immoo warri borcii gar malee qabdanii fi furdina ol kahaa qabdanii isa kana maankaa takkitti jechuu maankaa tokko bicha maankaa takkitti isiniin jedhu kal tuffaahaa kana yookiin aappilii kana maankaa tokko qofa burcuqqoon nayxanii bishaan itti nayxanii fayyadamtan isinii galee sirritti bishaan itti guuttanii kurtanii dhuudanii jechuudha. Itti aansee har'a ani zayituuna waan ofii fayyadamaa jiruu fi qabadhee isinii dhufe waa'ee gara gogiinsaayis tahee akkasuma waa'ee borciitiin wal fakkaata waan taheef bakka takka qabadhee isinii dhufe. Amma loomii asitti cuunfanna. Ani loomii walakkaa qofa fayyadama. Isin warroonni furdina qabdanii guutullee itti fayyadamuu dandeettanii. Warroonni gara gogiinsa qabdan ammoo loomii walakkaa loomii qofa itti gootanii maaliif akka zayitii sanii jechuun dhandhamni isii dhandhama addaa isinitti hin finne qofa kunooti argitanii. Sangoda kana goda fagoo deemuuf hin cinqamina of hin cinqina fagoo deemtanii maalumatu isin cinqe waan mana keessa jiru waan haala salphaan argattan fayyadamtanii borcis tahee akkasuma furdina keessan gara gogiinsa ofirraa balleessuu dandeettanii. Maankaa irra dabarsii beekaa maankaa nan itti godhe xiqqishii waan taheef maankaa guddaa nyaataa tokko itti godhuu qabdanii. Bishaan xiqqoo ho'aa tahuu qaba. Bishaan ho'istanii itti godhuu qabdanii dhiifama bilbilli sosochaa'e. Bishaan danfaa waan ta'eef dura qorraa itti godhe kunuuti bishaan ho'aa itti godhe amma aaraa jira argaa jirtanii. Haala kanaan dhuydanii yoo jettanii maashaallah tabaarakallah baay'ee kan isin gargaaruu fi isin fayyadu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Inshaallah ta'ala haala kanaan bifa kanaan fayyadamtanii borcii keessanis ofirraa balleessuu garaa keessan ka isin goges laaffifachuu karaa salphaa taheen mana keenya keessatti qoricha fayyadamuu dandeenya isiniin jedha. Hundi keessanuyyuu jechuudha
haala kanaan itti fayyadama ganama yeroon isa dhuudanii ganama garaa qullatti obboleeyyan kiyya warri hirdii nagaafattanillee hirdiillee karama kanaan akkuma isinii mul'isetti hirdii manka takkitti manka xiqqaadha hirdiin garuu waan xiqqoo wayii jechuudha isin inshallah isallee isiniif hojjedhaa guyyaa tokko fedhii rabbiitiin jechuudha akkasuma warri waan hedduutu jira inni dhugamu guutuu isaa dabareedhaan kan isiniif fidu kana bichaadha manka tokko kan gootan jechuudha manka tokko taruun qabu kuni hirdii namuu xiqqoodha wantoonni birallee baay'eetu jira kan dhugamu haala kanaan borcis tahee laafinsa garaa deeffachuu dandeenya isiniin jedha. Kalii tufaahastis haaluma salphaa taheen bishaan burcuqqoo akkasiisanitti naqannee mankaa tokkotti naynee booda sanii xiqqoo inni bifan jijjiirataa waliin dhoofnee dhuyna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi keessanuyyuu fayyaa keessaniif jecha waan baay'ee hojjechuu qabdanii san malees jechuudha. Fayyaan faayaa jette Oromoon wanni ani isinirratti isinii himuu barbaadu waan kamiyyuu kan dhibamtanii keessatti waan haaluma salphaa taheen guyyaa 2-3 keessatti fayyinuu akkasuma ammootu torbaan keessatti fayyinuu miti garuu gara gogiinsa kana walitti dhaabdanii yoo fayyadamtan guyyaa 4-5 keessatti bu'aa isaa kan argitanidha. Waa'ee dhimma furdina borcii fituu ammootu dhugaadha torbaan guyyaa 10 keessatti jijjiiraman argitan jijjiiramni isin argitan garaan keessa laafuu akkasuma ammootu ufitti haphatu kadura ufitti ulfaattan nama furdina yoo dabale hin ulfaadha ufitti ulfaadha ufumaa kiyyaa ufitti ulfaadha garuu ammootu wantoota dhugamuu fi akkasuma ammootu karaa faayidaatiin fayya qabeessa taheen kan fayyadamuudha. Irra caala galgala nyaata nyaatina nyaanni galgala keessattuu ruuza sandawiishota garaagaraa wantoota fufurdaa zayitiin xabbafaman nyaannu kuni baay'ee kan qaama keenna ulfaatina garmalee dabaluu fi akkasuma ammootu qirxii qaama keenyaa yookiin fiizikaala qaama keenyaa kan nu jalaa balleessu waan ta'eef uf eeggannoon shamarran keenya waan kana gadi fageenyaan uf eeggatanii wantoota dhuguu qaban jechuudha. Waan mana isaanii keessatti dhugamu oduu namaa jechuu kiiloo 10 hangana har'attaa guyyaa hagana keessatti hir'atta kan jedhan dhiisanii fayya qabeessa jechuu nyaata keessan tartiibatti deebisaa nyaata duraan yoo saanii tokko nyaattan walakka saaniitti deebisaa warroonni furdina qabdan jalqaba gorsa osoo fudhattanii irra barbaachisaadha. Waan gootan kan akkamitti akka gootanii fi akkamiin akka godhuu qabdan beekuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. San malees jechuun inshallah ta'ala guyyaa tokko waan irraa dubbadhutu jira. Itti aansee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa warroonni waan nama furdisuu maali jettanii gaafii na gaafattanii asuma keessan isinii hima. Viidiyoo dheengadda hojjedhe nyaata filatamaa kan jedhu san keessatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon suni waa'ee dhimma kanaan kan sirriitti dhugaa rabbii kan isin gargaaruu fi nyaata qaama keenyaaf filatamaa tahee dhiiraa fi dubaraafis kan jedhu kana viidiyoo kana laaltanii warroonni qaldhadhee goggogee harkiddana yaasee yaan akkas ta'e jettanii gaafii na gaafataa jirtan gaafii keessaniif anillee gaafii keessaniif kan hojjedhe nyaata filatamaa tahe eessa argadha warri jettanii fi mana qorsaatii fi markaza gugurdaa maraayyuun argattanii akka viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa nagaa.